kerap jauh nak mereka jiran. Local jam. Jauh, barang-barang olonga. Galana. Awas ni kena pada tuftan video pinggir rekan tuftan atau lagi coba Euro Jerman ada bos lagi kawan.
dhaabbatee eegaa jiru Kunundi jaalalaafi kabaja goota qabsaa gameessa abbaa qeerroo abbaa qabsoo abbaa nageenyaa abbaa dimokiraasii abbaa walqixxummaa Jawaar Mohammad jalaalaaf kabaja qabaniin taa'uu didanii jiran jechuudha. Isuma ijaan arguunu waan guddoodha jechuudha. Sagalee guddii kunuunfaa afurtoon kaatanii jedhu. Jaalala kabaja abbaa isaanii abbaa qabsoo abbaa tarsiimoo abbaa imaammata irraa qabanii arragaa guyyaa addaati guyyaa yeroo jalqabaatiif ka keenyatti hin taane egaa shirrii mootummaa Itoophiyaatii fi qaba adda addaatiin sagantaa sun odoon milkaa'ina fi arragaa biyya Jarman magaalaa Nuurenberg irratti qeerroo Nuurenberg wajjin jechuudha. Hawaasa Oromoo biyya Jarman biyyoota garaagaraa irraa dhufan wajjin Serata ega, si, salama wite. Ummanni ta'a ega kunundi jaalala kabaja Jawaariif qabaniin iddoo keessan qabadhaa walii iddoo kenna sagantaa akka hin qabnuuf. Egaa uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. Enግዲህ ዛሬ ቀኑ የተለየ ቀን ነው። አልጸጸትም የሚል መጽሐፍ የሚመረቅበት እምብርት ወይም ደግሞ በመካከለኛው አውሮፓ በጀርመን በኑረንበርግ ከተማ እየተመረቀ ነው። እንግዲህ የትግሉ አባት ወጥቶ የቄሮ ወጣቶች የኦሮሞ ማህበረሰብም እንደዚህ የተለያዩ ማህበረሰቦች እንግዲህ ለሱ ያለውን ክብር ፍቅር እና ዝናውን ሲገልጹ እንደዚህ ነው። keessummaan dadhabee kanaaf boodaan nutti dhufe maal nuun jedhe jechuudha yeroo agartee nuti haadha dubbii keenya maqsalla jire kanaaf warri suguriitti uffataniillee nama lamnoo sadii wanta fuula kana dura kaameraa dura godhaati
goota manaa haa ta'u hundi keessan goota qabadhaas jechuu barbaada. Dhiiba wajjin. abbaan keessan Warri uffata sunguriitiin uffatan nama hedduminaan bakka sanii barbaachisu sunguriitiin achirra madame waan jiruuf kun bakka dalagaa keessanii iddoo asirii kan nama qabadhaa ijoollee ammoota madaraa keessan duraa qaba. Madaraa keessan daa'ima fuula dura duraa galan saba. Ilaa warra dhaabbataniif warri mana nuu kireesse nama dhaabbate hiyyaaf namana keessaa jalaa jiru ta'a. Booda nun komatinaa yoo iddoo hin qabanne nama hin baafnaa jechaa jiru. manni Maaliif guutee itti himne nu dhaga'aadha. egaa akkuma hawaasni Oromoo biyya Jarman bakka jiru akkamitti ta'ee hayyuu isaanii goota qabsaa'aa gameessa kitaaba isaa hundaa biyya kan jalqabaa eebbisiisuudhaaf har'a uummanni keenya akkanatti bahee bakka jiru buqqa'ee isa simachaa jira. Egaa hawaasni Oromoo Neezerlaand Amsterdam jechuu Paaris jechuudha akkasuma Manchesteris bifuma kanaan qophaa'anii akkuma keenyaa kanatti simachuu qabanii kitaabni kun kitaaba seena qabeessa kitaaba gartee seenaa isaatii fi akkasumas bu'aa bahii qabsoo Oromoos akkasumas Itoophiyaa sirna baankii hanga taankii hidhate sirna TPLF yookaan ammoo IADEG buqqisuu keessatti hoggansa olaanaa ta'uudhaan gahee leencaa kan taphachaa ture obbo Jawaar Mohammad har'as tarsiimoon imammanni haaroonis inni jira nuti itti beeynaa jira. Egaa akkanatti har'as nutis baanee isa simachaa jirra. Jawween garmaa mutala jedhanii kunoo Udah jadi kami jalan. Har'a kan keessummeessaa jiru jechuudha. Ani Sa'ad Ismail Yusuf Jarman magaalaa Nuurenberg irraa jechuudha. Egaa har'a istuudiyoo fudhannee jirra. Istuudiyoon keenya kana fakkaata. Baga jiraattanii egaa Jawaar haasawa ajaa'ibaa haasawa boombi fakkaatu ni taasisa jedhamee hawwiidhaan eeggamaa jira. Kana fakkaata. Kunuun abbaan keessan abbaan qeerroo abbaan Oromoo obbo Jawaar Mohammad har'as biyya Jarman magaalaa Nuurenbergitti argamee jira. Egaa gaaf galatoomaa turis hundi keessan dhiyaattu jalqabas Jarman irraa eegalee Jarman nuti takka mataa ol qabachiisnee malee saafachiisnee hin beeknu fakkeenya keenya kana godhachuudhaan egaa isinis biyyoota biraarraa hawaasni keenya jirtan Awurooppaa, Noord Ameerikaa, Awurooppaa biyyoota garaagaraa jechuudha. Welcome akkuma kanatti simachuudhaan congratulation jettanii kitaaba barnoota hedduu qabu gartee kitaaba seena qabeessa ta'e dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba kana dubbisuudhaaf hawwiidhaan eegaatti jirra hundi keenya jechuudha. Hanga amma nu bira yuun jennu jechuudha. Kanaaf arraa eegalee kitaaba kana Awurooppaa keessatti biyya Jarman irraa eegalee Faransaay, Neezerlaand, Norwee, Swiidin, Itaalii
Awustariyaa akkasumas biyyoota garaagaraa keessatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Kana fakkaataa gaa sagantaan tartiibaan daawwataan deemaa hajjichi kennaa irra qabsaan kenna leencichi kenna kan bookisudha jechuudha. Hawaasa bal'aa, hawaasa kabaja qabu, hawaasa Oromoo biyya Jarman galatoomaa isin jechaa kan biyyoota biraarraa dhuftanii har'an gidduutti argamtan dhugaa dubbachuuf Faransaay irraa nama daangaa Faransaay daangaa Jarman jiraatu as dhufee jira. Awustariyaa irraa biyyoota Itaalii biyyoota akka gartee Pooland fa'aarraa hawaasni keenya hedduutu nu keessatti argama. Baga dhuftanii galatoomaa jaalala kabaja goota keessan qabsaa'aa Oromoo hoogganaa qabsoo Oromoo kan ta'e Jawaar Mohaammed akkanatti simattanii kitaaba isaa hin gaabbu jedhu eebbisiisuudhaaf akkanatti wal jettanii galatoomaa isin jechuudha. Gara duubaa osoo nu deemtanii gaariidha. Itim. Keessummeessaan keessanarraa an Saad Ismail Yusuf biyya Jarman magaalaa Nuurenberg irraa jechuudha. Egaa Jawaar Oromoodhaaf qaaliidha. Oromoodhaaf biyya Itoophiyaatiif nageenyaaf dimokiraasiidhaaf walqixxummaadhaaf tokkummaa Afrikaa fi gaanfa Afrikaatiif nama kaayoo akeeka tarsiimoo fi imaammata gahaa itti qabuu fi akkasumas hayyuu itti amanu jechuudha. Tadi kalau satu tiga egalan cor, mantukan kesan Sheikh Umar Al Faruq dan tadi kita kena sunnatan kebajikan Singapura. Atas mas obrolan cor kalau tajid, aminan. Amin. Amin. Amin.
أن ورمون الدباباتي لما قمنا ولو بنا يا رب ورمون المدرس يا رب بديتي كمسوما يا رب ورمون بتتكم المدرس يا رب بديتي كمسوما ورمون بتتكم المدرس يا رب يا رب يا رب كمرون ما إنجرنا ويانا تسكت بدور بدور سيتسم يا باسي مكان الجاز بديتي ساتنا يا رب ورمون تكمل يا رب ورمون تكمل يا رب ورمون تكمل صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. obboleessa keenya akkasuma hayyuu gameessa harka osoo hin baratin ijoollummaa keenyarraa irratti guddataa jirru baga rabbiin haalaa fi rakkoo gadadoo hunda keessa dabarsee obboleessa keenya Jawaar Muhammadiin baga rabbiin isin gahe. Ani dhaabsi kiyya gabaabatti du'aa biratti dabalantee waa'ee kitaaba dubbisuu irratti kitaaba dubbisuun obboleeyyan islaamaa obboleeyyan keenya hawaasni oromoo kitaaba dubbisuun waan as keessa dabre namoonni hawaasa asin duraatiin haasa'uu barbaade kitaaba dubbisuu qaba. Namoonni haala amma keessa jirullee arguu barbaade kitaaba dubbisuu qaba. Waan dura itti deemullee arguudhaaf kitaaba dubbisuun waan dabreef waan keessa jirtuu fi waan itti dhuftuufillee si gargaara waan ta'eef obboleessi keenya Jawaar Muhammad hayyuun keenya kitaaba hin gaabbuu dubbisanii kitaaba waan jedhan hayyoonni yeroo waa'ee kitaaba irraa dubbatan nama tokko maalummaa isaa keessa isaa onnee isaa yookaan immoo sammuu isaa san fattashtee ilaaluu yoo barbaadde waan inni barreesse laalii jedhan. Maaliif yeroo nama afoo dhaabbattu yookaan babbareechisuu dandeetta haasaa bareechisuu dandeetta yeroo maatii kellee ta'uu danda'a. Garuu wanni ati barreessitee uummata hundaaf raabsitu sun waan onnee kee keessa jiru waan sammuun keellee yaadu waan onneen keellee yaadu barreessa waan ta'eef namni kitaaba isaa qofa osoo hin taane kan Jawaar qofa osoo hin taane egin kan obboleessi keenya Dr. Jawaar Muhammad kan obboleessi keenya Abiy Ahmedillee ijaamuma jedhu san yoo dubbisne kitaaba dubbisuun faayidaa guddaa nu qaba. Obboleessi keenya Jawaar Muhammad gaafa jalqaba kitaaba sun isaa dubbisu argina. kitaaba kamuu dubbisuun gaariidha. Kitaaba dubbisuun isin jedha. Yaa Rabbi hawaasa keenya kana kan biyya keessatti rakkoo adda addaa keessa jiru yaa Rabbi rakkoo keessa baasi. Yaa Rabbi hawaasa keenya rakkoo keessa jiru san keessa yaa Rabbi nu baasi. Ummata keenya kan beelahee gibiraan rakkatee karaa irraa humee haalli hedduu keessa jiru san bal'inatti yaa Rabbi nu baasi. Yaa Rabbi nu baasi. Nama yaa Rabbi rakkoo keessa nu baasi. Hawaasa keenya kanallee jaalala kuma namaa 18 san gammachuu akkasii sana yaa Rabbi nu deebisi. Yaa Rabbi nu deebisi. Daddaboon rakkoo qoocha turanitti yaa Rabbi nu deebisin. Karaa itti deemaa hundaa karaa diriiraa yaa Rabbi nu godhi. Allahumma salli ala Muhammad. Ayyaana mudana keenya nu galatoomfadha. Kabajaan hangara teessuma isaaniitti nu simadha. Naannoleen keenya dhiifama dhaabuudha. Qaroo lamataatiif deebi'ee dhiifama dhaabuudha. Waan biraatiin mee du'aa'ii kana namuu akkuma beekutti itti amala du'aa'ii hafu. Yeroo du'aa'ii doonee rabbi kadhannu keessa jira. Dhageessanii jara keenya. Eegaan ibbare. Isin kan keessa namni jiru kan afaan si'utti magartee nama umriin namni dhaabuu biraasiyaa eegaan ibbare. Gaafa baaruu tumsaa yoo dhageessan illee baaruu tumsaa beekata amma jechuun Oromummaa wal qabee gamaa gamanaa wal nyaate yaa jara keenya. Aboo rabbii ja'a du'aayin qalbiidhaan mal'inoo rabbi Oromoo tokko haa godhu. Rabbi walitti haa deebisu. Oromoo addaan baate kana rabbi walitti haa deebisu yaa du'aayin godha. Namni kun afaanuma wal wallaale malee yaadni isaa tokko. Oromoon akka tokko taatee harka tokko taatu namuma fedhaa yaa jara keenya.
egaa gamni namni yaadameen olitti yeroodhaanis ol qabatee yeroo kanatti yeroo Kirismasa waan ta'eef galma argachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Galma kanas salphatti argachuu nurra hin turre yeroo dheeraa fudhatee wantoota hedduu keessa dabarreetiin galma kana argachuu dandeenye wakkiin uumameef hordoftoota isin jenna. Akkasumatti obboleessi keenya kan yeroo hunda jawaan cinaa hin dhabamneen jaala gaafa qabsoo qotora amsabii keessummaa eebileen liigaan bataluu kanneen lafannaa fi yeroo hunda isa malee lafee hundaa ta'uu mamnuutu. Kanaafuu nama urroobu sagantaa gasaatti harkaa qabaa maaliif obboleessi keenya kun yeroo hunda jawaa yoo jira inni gaa nama hunda taa'u nama gooranaa tulleedha akkasitti waldorgommii baay'ee tunamu. Ayyaga amma gara sagantaa keenya itti aanutti dabarra. Sagantaan keenya itti aanu obbo Abdoo Qaadii sirreeffamoota orienteeshinii jiran galma kana keessatti maaltu akka barbaachisu akka nuuf kennan kabajaadhaan isin gaafanna. Obbo Abdoo Qaadii abbaa jiran. Bagara gaafii isinitti deddeebinee waan biraa miti waanuma naamusa mana kana tajaajila keenya galma qabachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti rakkoo akkamii akka nama qunnamu sagantaa akkasii milkeessuudhaaf warri waan kana irratti hojjete quba qabdu jennee amanna. Irratti hojjennee galma kana qabanneerra warri galma kana nuu kenne obboleessa keenya Muusaa yeroo seenaa Jawaaritti immoo ani mana kiyya sila har'a hin kireessu garuu isiniifan kenna naa galateeffadhaa Muusaa. Amma akka seeraatti nama 550 yoo baay'ate nama 600 qofatu mana kana seenuu danda'a yoo san ta'e yoo caale jechaadha. Warra poolisaa yaamanii baasuu mirga guutuu qabu kontiraata keenya irra jira. Amma garuu isin keessa namni jeequ hin jiru nama jaalalaatiin argeera kanaaf isiniin obsaa jedhe. Kanaafuu kunis akka Jawaar haasa'ee mariin godhamutti kitaabni eebbifamutti bilis seera hin cabsina ijoollee qabadhaa taa'aa akka waan hin caccabne eegaa manni kun argaa jirtu mana akkamii akka ta'e amma sagantaa keenya qabamee jira waanuma akkasii irratti hundi keenya itti gaafatamummaa fudhannee waa'ee ofii qofaa miti amma warra irratti aartan asii dhuftanii manni kun cufa keessaa Gandis ni jira akkatti fa'aa godhaa jira jechuudha. Kuno hawaasni keenya uummanni keenya akkanatti bakka jiru baay'ee simatee kuno jaalala kabaja goota qabsaa gameessa ofii akkanas simatee hawaasni Oromoo biyya Jarman kanaaf hawaasonni Oromoo biyyoota Noorz Ameerikaa fa'aa jiran gaa hundi isaanii hundi keessan akka isaan bifa kanaan simattan abdii guddaa qabna jechuudha. Obbo Abdoo Qaadii abbaa jiran nu galatoomfadha. Egaa amma kanatti aansuudhaan Abdii Fadis sirba tokko sirba qabsoo nuuf wallisa jechuudha. Hanga sitti obsaan dhufee jedha. Hawaasni keenya laala akkuma argitan kana jechuudha. Tewwee forward doodatif. Jangan
jalisa akani jalisa ali muradini kojo mundino menenu tani tekena wajiru tekena wajiru nimena mesi Babaladu Bukegaradu Urangadu Kegarasi
arra Dr. Emilis Dumashiti Asirji Hamilana Ega artis abdi padis pada kali mana? Ega masa gantan gara ebbam kitabati saganta ebbam kitaba ke kemudian kan ufgakesan kabajamo ayu romo baresa kitabam inka bufia kasmas ogana ke romo ubajawar Muhammad akasmas Dr. Emilis Jamal Pamela Nasimada Ega Amman Ega Amman Surinam Kaya Murjiti Imalnya Cuma namoonni keessummeessan namoota keessummoota teessoo isaanii irratti sa'aatii baay'ee bareessee itti akka isin barbaada.
namni biyyarraa bilbilaa jira waan hin dhageemu. Gidduu daawwatanii dhufeen akkasuma niitti godhaa barsanii. Sagalee ni jiru sagalee takka lama. Sagalee ni jira. Sagalee yoo jiraate takka lama barreessa. Sagalee barreessa warri jala jirtan. Kunoo barreessaa dha ni koo koomantii. Warri koomantii barreessa. Injira. Sagalee yoo jiraate silkii kiyyaan laalu. Isirraa galee. Naan watanan dhufee. Sagaleen jira sagalee yaalii sagaleen jira. Sagaleen jira sagaleen. Oke, ijoolleen keenya kan silkii akkaataa hunduu sila al tokko murteessanii sagantaa kan bitanii dhagaadhaan geessiseen warri biyyaallee hordofaa turanii feesbuuka irratti hordofaa turanii kanaafuu namni hundinuu kaameeraadhaan gadi taa'uudhaan warri laayifii waraabaa jirtan bareedaa garuu ta'a amma bakka ta'a pliis. Taati kan Jawar share godha Jawar dabarsaa jira linkii dabarsaa jira sagantaa itti fufuu fi akka dandeenyu please. Egaa jaalala Jawariif qabdan agarsiisuu barbaaddan gama muraasa ammusaa kana keessatti kabajaan isin gaafanna. Please namoonni laayivii waraabaa jirtan bakka hojii ta'etti laayivii Jawar jalatti darbaa fi jira waan ta'eef isin ishee gootan gahaadha. Kanaafuu sagantaa keenya yeroo irraa eegallee namoonni fageenya galanii soran jiraniif sagantaa keenya akka xumuru kabajaan isin gaafanna. Please namoonni bira kan dhaabbatan akka lafteessan. Kalau cuma yang satu, Abdul Alias sebenarnya, Antum. Iban amma ifani Fulfill the right on a ticket. Kitaabni amma irraa kaasee ofiishaadhaan gurguramee eegamaa jechuudha. Kitaabni kun kitaaba muraasa kitaaba kudhan gatii
kitaaba muraasa gatii kitaaba tokkoo kitaaba jechuun kitaaba biranii namoonni jalqaba kitaaba kurnan sannii fudhatan mallattoo fi barreeffama yaadannoo akkasumas mallattoo obbo Jawaar Mohammad kan ofirraa qabu peejii isa keessa dhumaallatti mallattoo kan mallatteeffame akkasumas bifa addaatiin namoota kurnan kanaaf yaadannoo suuraa wajjin dabalatee harkaan barreessaa kitaabaa obbo Jawaar Mohammad irraa bira sadiitti namni fudhatu gatiin kitaaba tokko yuuroo 1,000 kitaaba gatii tokko yuuroo 1,000 namni bitattan carraa daqiiqaa muraasa keessatti as dhuftanii akka galmooftan isin beeksisa. Kitaaba kudhanii yuuroo 1,000. Saatoo xiqqoo uummataaf torbaani na fakkaata. Kitaabni firii kurnan kun namni fudhan tokko tokko walitti buufatee qarshii 100 abbaa kurnan san fudhatee Jawaar irra mallatteessifataa jette moo. Yaa akkasillee maaliif kitaabni jiru kitaaba muraasa namoonni akka waldaattis tumsa addaa qabatanii dhuftan akka waldaattis bitattanii yeroo 2,000 maqaa waldaatiin yoo kennuu barbaaddan kitaaba mallaqa qofa kennuu osoo hin taane mallaqa kennitanii kitaaba tokko yaadannoo wajjin fudhattanii jechuudha. Ifa dabalataa yoo isin barbaachise immoo obboo adeemaa Ani amma naa galee jira. Akkitti naa gale ifa mallattoo si afaan qabanii yaasa. Akkitti naa gale kitaaba firii kudhanan kan yeroo kun takkaan namni fudhate mallattoo Jawaar Mohammad wajjin fudhataa jechuudha. Mallattoo qofaa miti kitaabni jalqabaa kitaaba seena qabeessa ta'e Keeniyaatti hin eebbifamne miti. Sababa isaa asirratti dubbadhu yaa hundi keessa waan beektaniif kitaaba jalqabaa Jawaar waan achi deemee namni tokko Jawaar harkaa fudhatee irratti barreessee mallatteessee kennaaf kitaabota kanneen namni fudhachuu barbaade jechuu isaaniif namoota kitaaba seena qabeessa ta'e ka jalqabaa kan ani Jawaariin nan jaalladhaa akka inni milkaa'uun barbaadaa hojii isaa kanaan dura hunda deeggaraan ture arras nan deeggaraa jaalala koo akkasii agarsiisa nama jedhu nama 10 barbaada kanuma. Nama tokko argannee jirraa namni tokko absee haramaaya kitaaba tokko kumtakkaan. Okay, obboleessi keenyas obboleessi keenyas warroonni namoonni hedduu kan keessaa gabaasa jiru warri koree keessummeessitu keessa deemaatiin walirraa maqaa isaanii gaafatan dura kanatti waan ittiin namni dhufeetiin asitti duratti dubbatu dubbataan mallaqa isa keessa jedhaa jechuudha. Kakak, aku mau gitu nih. Galmi kana fakkaata. Galmi guutee irraan jige jechuu dandeenya. Uummanni keenya jaalala, kabaja, hayyuu, qabsaa'aa, gameessa, goota Oromootiif qabuuf jecha Oromoon bakka jiru buqqee dhufee kunoo. Akkuma agartan kun warri biyyaa ijoollee keessan obboleeyyan keessan warri yaaddan kunoo laal. Carrama kanaan as keessan daawwadhaa.
Carraa kanatti jechuudha. Suma keessaan akka daawwattaniif uummata keessaan isin deemaa jira. Okay, amma gara walloo keenyaatti deebinaa saddoo. Akka goona amma qulqulleessinee jirra isiniif ifa goona. Absii Haramaayaa namoota kan kee namoota kurnan qopheeffadhuu fi jawaa kitaaba isinii mallatteessaa dura Absii Haramaayaa namoota sa'aatii wajjin yuuroo 1,000 kitaaba fudhata jechaadha. Dabaree anggaru tarreen qabatu. Namni suuraa keessatti akkis barreessu. Kalau kero le tenala kuni kero. Beli kat mana nanti? Sisi. Kamu kamu dengan ni? Jadi tak? Boleh. Kuno daawwattoota fi hordoftoota keenyaa akkuma argaa jirtan galmi baay'ee guutee namni bakka taa'u bakka dhaabatu dhabamee jira. Kun hundi kabajaa fi jaalala kuno warri sikuuritii kuno jawwee akkanatti simatanii bakka hundatti jechuun faanni isaa hajiitu jechaa jirani. Namoonni yeroo dhibbata koon kitaaba bitachuu barbaadan as dhuftanii kan beekanii kitaaba mallattoon irratti mallatta'ee jechuudha. Deemtanii kitaaba keessan fudhachuu ni dandeettu jechuudha. Jaalsaat Ismaa'il asitti barbaadan akka maaliif biyya keessaa bilbilaa jiranii komantii namaa laalii sagalee uummanni qabu jechaa jira. Salammataatii kitaaba duraan akka reefu osoo ta'an namni kitaaba fudhatu kan dhawaan kana yeroo dhibbasaa fudhateetu kan mallattoo qabaachuu fudhataa ta'uu ni filatu. Namni tokkichaan uummanni kitaaba duraan maarraa babbareessa. Kunoo tokkicha humna waliin aan jedhiin turte amma wanni waliin qaarsinuuf hin jirtu.
Sagaleen dhaga'ama tokko lama. Sagaleen jira. I think sagaleen amma bareeda dhagaamana fakkaataa reeftana maayikiroofoonii itti siiqatiin ture yoo isin jeeqee dhiifama. Ila atau abse itu akasini isu dia. Hirira kabanda wari kitaba beri bato ko jura chubar paden. Kitaba jawar manate. Hirira manintau hirira akasini hirira abada. Hirira nakani kitaba isini manate sami juraku. Hirira gora. Akasini tintau akaman abatan kana tintau. Intau akasini. Okay, baru hirira kabanda. Hirira mir. Masyaallah galma guddaa qabannee galma bareedaa hawaasni keenya bakka jiru buqqa'ee dhufe ammas akka bareeda deemaa jirra. Welcome Kadiro Elamo. Egaa Jawar Mohammed arra eebba kitaaba isaa irratti jechuudha. Haasaa ajaa'ibaa haasaa boombii fakkaatu akka nu taasisu abdii guddaa qabna. Egaa kanaafiyyuu hanga sagantaa isaaf qabamee jira. Sagantaan isaa dhufu obsaan eeggadhaan affeerraa kenna. Nami Amerika irraa addunyaa kana bakka meeqa irraa nuti illee silkii isa qabatu wanni akkana godhi sirreessu. Wanni irraa naaf qaba. Ishi wanni irraa deemu wanni naaf qaba. Maashaa irraa naaf qaba. Kam? Eenyu saaddoo irraa. Eega maashaa malee ta'u hin jiran qaba harkaa. Maashaan qaba akkamiin qaba.
Okay. Nama cukup kau fakir. Kata berrohai. Ayuni, yo tim begin asagarin. Ya itu bekarin itu. Itu. Share ka grid. Jiko. Hedi ka, orang tu cakap. Amat cuma. Sigo. Akan makan dulu demi kan kanin tutup ini. Akan makan dulu demi. Kan lan, kan bicara apa? Kata kali kamu. Nah, aku karebo. Akan bak kakas ni. Share bola. Kawan dia. Lain sesuatu. Wala tiket ini, rafu kawali nanti. Wali security kan nama dia sisa. Koi, nama ini rani sana bukan. Isa ni jalan bersih benar ni jalan kau ikan, kurba. Ora, hey. Orang tu pada nama kana, please. Kajori berapa jelah, ni jalan kau ikan. Impe, garula. Ni jalan kau. Aboram bejera. Please, atina jala ko banna thakka. Ara banna. Duba debya bakam. Ahmad Tahiri. Duba debya khanga kamera bakam. Duba debya. Ahiri. Okay. Karakan mana? Lo jeranis, tahu dah. Lewan na takkan. Gorach. Salim. Ini sadar bu yang suruh. Kita jumpa dengan Tef. Kita ini erat sebenarnya untuk sekolah sekolah juru untuk kisah ini kita mana tasnya bimane kita. Kita ini kan kisah erat sebenarnya apa tu sekolah sekolah. Kita ini juru untuk kisah ini kita. Opsa. Bakam garas debya. Ayu garas debya bakam. Naik. Kajori berapa jerat? Maldan. On bay yo.
Kitaba itu dikira kita bisa coba harus bulan kitaba kita bulan ya apa sih bayar apa makanan kita bisa awas dulu ada Kecuali berapa jauh? kita bayar kita bayar Bonoda kita bisa terima lepas bangku mesin tertentu, itu tertentu kita bisa bagaimana sini Wala narkisina ka hitne bar duba tira ka ba duba pakai enggak duba dia biar masuk asin duba dia itu acu sih kau apa asin duba bui berkata seliti untuk masyarakat untuk pertama kerjasama kita borong di tadi menentu jawab menjadi kita berlakukan terus kita dah kerja keren orang sebutan ni awas orang belajar atas mas video tu orang Pak Australia biasakan kita sekarang kita orang ini terus ayat itu bagaimana itu terkejar bagaimana kita pun kita bahas selek biasa kita berkata harga kayak ini nabi cakap harga kayak ini harga kayak surah saya kasih mana tesa si alalam Baradin oke bocoran tiga mana bukan kita sudah oke perfect siapa Fudaman ayo karena apa ini silakan Ahmad hari aslinya kita
kunti warra mallattoo kitaaba Jawaar Mohaammed bitachuudhaaf hiriira jechuudha. Hayyuu hiriiradha. Kitaabni obbo Jawaar Mohaammed isa kana bitachuudhaaf kunoo akkuma argitan mallattoo Jawaariin jechuudha bitachuudhaaf hiriira tarree galanii hajichi kenna abbaan qeerroo abbaan qabsoodhaa abbaan jijjiiramaa leenci mootara qabsoo Oromoodha jechuudha. Akkanatti kunoo simatamaa jira qeerroon kenna hawwan kenna hawwaliin kenna jechuudha. Kitaaba ani gabu jedhu bitachuudhaaf akkanatti tarree galanii hiriira galanii mallattoo yaadannoo Jawaar Mohaammed irraa fudhachaa kitaaba Jawaar fudhachaa yookaan bitachaa jiranii jechuudha. Kanaaf kitaabni kun kitaaba seenaa Oromoo fi seenaa Itoophiyaa keessatti kitaaba seenaa addaa qabudha. Kitaaba seenaa addaa qabu jechuudha. Kitaaba ajaa'ibaa, kitaaba hawwiidhaan eegamu. Kitaaba seenaa qabeessa seenaa Jawaar Mohaammed dubbatu Jawaar eessaa ka'ee hangi eessaa akka deebi'e bu'aa gahii akkasumas gufuu gufaata isa mudatanii fi rakkoof gadadoo isaa ta'uuti injifannoowwan argaman fireewwan argaman kana ammoo akkamitti kunuunsinee gama duratti ammoo jijjiirama biroo akkamitti fiduu dandeenya kan jedhu kallattii akeekaa jechuudha. Hayyuun xixiqqala hayyuudha ammoo kallattii si akeekaa kallattiin ammoo imaammata namoota sibiilaan masakamaa akkasumatti ammas obbo Jawaar Mohaammed muuxannoo fi dandeettii qabanii bara ta'uudhaan akkasuma jijjiiramni biyya keessatti dhufuu qaba jedhanii murteessanii jiru. Karaa gamoo dhugaadha sabni keenya uummanni keenya rakkoo hamaa keessa jira. Namni gadi bahee boqotee oomisha isaa oomishatee malatti gaafachuu hin dandeenye kana daameen kaleessa laaptooppii Dole kala salah satu doktor, orang pun kita doktor, orang di sini lagi barangnya kiri itu pusat dia, kakak saya kira cuma lo terapkan tembak saja itu. Akan itu. Karena salah bukan bilang haram maling. Ada yang kau bilang kita apa haram ke curang, jangan kebalik kita itu akan ini bukan yang ukuran ni. Orang itu tidak ada yang terus. Harga biaya demokrasi kita segera kita ini menerima kira-kira dari desatis harga sini beromong dia sekarang Amsterdam punya sampada kita ini Paris karena saya juga akan semua Swiss halo pada tu dia cuma nama sambil kan kalau gor Kajori, wara Johari ber Facebook ke saat ber, mal balik sere. Or najar na ber sih sini rega. Amar ganju tu, amar kan tak ber, malu samari. Ini mana ni? Dekat dawat tu tapi orang tu tak kena aku nak harga jitan. Boda itu deebina jechuudha. Boda itu deebina sagantaa yeroo Jawaar haasaa godhu deebina keessatti deebinu ta'a. Hammasiif ammoo sagantaa addaan kutuudhaaf deemaa jira. Chaarjarii laqusanna. Kanaaf booda walitti deebina ammaaf kana fakkaata akkuma argaa jirtan jechuudha. Yani
Dabo itu lagi. Lagi dabo itu. Boleh untuk suara so. Kuno jaalala kabaja hayyuu Oromootiif qabaniif jecha akkanatti tarree galanii kitaaba hayyichaa irraa bitachaa jiranii mallattoo Jawaar Mahammadiin kitaaba bitachaa jiru jechuudha. Nama guddaa miti yaa ijoollee xixiqqoo maratu bitachuu deema barana. Ijoollee xixiqqoo Ini mallattoo isaa mallattoon. Mallattoon jirri san barbaade jira. Mallattoo sana osoo itti Firman Dr. Lilli fi Jawaar illee wal fakkaata jechuun mallattoon. Tokko malaalime dhugaa rabbii dubbachuuf kitaaba kana bitachuudhaaf yeroo dheeraan adda idarraa qabee amma hala kitaaba kana bitanii qalbii tokkotti jedhu maaliif beeka Keeniyaatti dhooganii Jarmanii garuu dhooguu hin danda'u osoo qeerroon Jarmanii jiru. Kanaaf Oromoon addunyaa kana gurgurta baga gammadda baga gammadda warri amma illee akka bitatan abdii qabna Jawaari nama nuu jedhee hidhamee guyyaa 40 nyaata dhabee dhadhaa fi marqa diddaadhaaf yookiin dhugaatii diddaadhaaf ooqa ta'e jedhaniini itti taphataa turan har'a garuu jiraannee hoggaa lama sadii booda waliin deemnee yoo rabbii jedhu akka nu barbaannu gaafii Oromoo rabbii gadi kara Jawaarii fi gara jaalala Oromootti akka nu deemu abdii qabna. Hundi keessanuyyuu abbaa fedhe warra fedhellee yoo jedhu wanni Jawaar jedhu kun deemee dhugaata. Abiyyi inni jiru fimi garuu kan barbaannu nu maali dhugaa Oromoo haati Oromoo nagaa nyaachuu qabdu. Akkasii Kalau tu macam Watamaiki kan tisuk, indah kamu jadi. Kitaaba fudhadhaa cufuuf deema maa jedhii hir'isiin jira. እንትኑ አንዳንዴ ያመልጣል። Standing kaaddaati. Kunoo kitaaba jawwee bitachuudhaaf tarree salphii kana fakkaata laa hiriirri galamee kitaabni bitatamaa jira jechuudha. Sagalee amma dhagahama amma dubbatu. Duraan dursitee galatoome Sa'iid siniin jedhu ammoo dhagahamu. Amma hiriira galtee akka hiriira galtee kanatti maal gochaa jirtu? Wanni asii eeggachuu jirru kitaaba ani hin gaabu jedhu ka Jawaar Mahammad barreesse kana ilaaluuf fudhachuudhaaf hawwiin keenya eeguu turre har'a ammoo harkatti fudhachuudhaaf kaardii qabannee taa'uu jirraa jechuudha. Nuti Oromoon kutaa 11 hin gaabbinuu kitaaba qeerroon fudhachuudhaaf salfii qabannee dhaabbataa jirra.
Galatoomi gammachuu akkamitti si dhagaame? Kitaabni jedhu kun yeroo jalqabaatiif biyya Jarmaniitti eebbifamuu isaati. Yeroo jalqabaatiif kitaaba Hingaa Bojo umrii tiyya hagana geet umrii 27 agaree hin beeku garuu gammachuu hangana hin jenneen na dhagaame. Kanaafuu galatoomii Jawaar yoomiyyuu nutillee Hingaa binuu kitaaba kana bitachuu irratti hin jahan. Galatoomeetillee. Oromoon ni jirra baga jiraattanii waggaa dhibba hin jiraanna ni injifannallee kitaaba bituu miti seenaa abbootii teennaa seenaa leenca ilma Oromoodha ifatti arginee ijaan wal arguu kennan ummanni Oromoo kakaleessa addaan faca'ee har'a wal arguun gammachuun namni galma guutee kun alatti hafuun jaalala isaatiif jaalala sabaatiif jecha ni injifannaa piippii ni caccabsinaa ni barbadeessina injifannoon kan uummata Oromooti. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota kennaa yoo sagaleen hin dhagaamin tokko tokko naa barreessaa akkasuma amma ammoo namoota tokko tokko gaafadha jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kun hundi uummanni argitan kun hundi warra kitaaba bitachuudhaaf hiriira jechuudha. Kitaaba jawwee jaalala kabaja qabuun uummanni Oromoo akkanatti ilaala. Hiriiree bitachaa jira kitaabni akkanaan jiru. Namni kitaaba eenyuun akkana bitatee